Koomishiniin manneen sirreessaa Oromiyaa dhaabbata Baawuzir Trading waliin ta'uun sirreeffamtoota mana sirreessaa godina Shawaa Bahaaf leenjii ogummaa kennuu eegale. Leenjiin kun manni sirreessaa giddugala ogummaatis mata duree jedhuun kan kennamaa jiru yoo ta'u, guyyoota 45f tura. Oomisha huccuu garaa garaa fi maashina hojichaa irrattis leenjii kan fudhatan ta'uu ibsameera. Dhaabbanni Baawuzir Trading ammoo meeshaalee elektirooniksii, meeshaalee jijjiirraa fi ijaarsaa biyya keessatti galchuun kan beekamu yoo ta'u, meeshaalee oomisha huccuuf tajaajilan sirreeffamtootaaf deeggaruun ogummaa argatanii hojiitti akka seenaniif Koomishinii Manneen Sirreessaa Oromiyaa waliin hojjechaa jira. Koomishinarri Koomishinii Manneen Sirreessaa Oromiyaa Jeneraal Shaafii Huseen nageenyi fi mirgi sirreeffamtootaa akka eegamu taasisuun cinatti ogummaa garaa garaan gahoomanii akka bahan taasisaa jiraachuu dubbatan. Dhugaa dubbachuuf manneen sirreessaa keenya hawaasaaf banaa akka ta'an maqaa kaleessa qaban sana keessaa ba'anii ogummaalee garaa garaa qaban, dandeettii galii sassaabuu qaban, dandeettii oomishuu qaban baasanii hojumaata babbadaachi keessa ture sirreessanii mijaawaa jiruuf jireenyaaf mijaawaa akka ta'uudhaa qabu yaalii guddaa goone irraa hunda caalaa nageenya isaanii mirkaneessuudhaaf hojiin guddaan hojjetamee jiru jechuudha. Hojumaata badaa manneen sirreessaa keessa ture jijjiiruun manneen sirreessaa giddugala kalaqaa ta'anii akka beekaman gochuun danda'ameera jedhan. Hojumaata babbadaa achi keessa ture tokko lama sadii jennee adda baafnee tarsimoo qopheeffannee ofii keenya waan hiikuudhaa qabnu waan hawaasni naannoo nuu hiikuudhaa qabu hoggansi mootummaa naannoo waan nuu hiikuudhaa qabu adda baafnee akkasuma yeroo gabaabaatti kan hiikamuu qabu yeroo giddu galeessaa kan fudhatuu fi yeroo dheeraa kan fudhatu inni adda baafnee waggaa lamaan kana keessatti wanni agarree mana sirreessaa maqaa gaarii kaleessa hin qabne sana maqaa isaa ijaaraa gaba biraatiin manneen sirreessaa giddugala misoomaa, manneen sirreessaa giddugala kalaqaa, manneen sirreessaa giddugala ogummaa garaa garaa ittiin dagaagfatan ta'uu akka danda'u agarree jirra. Kunis sirreeffamtoonni jijjiirama amalaa akka fidan taasisurra darbee galii argataniin ofii fi maatii isaanii akka deeggaran taasisaa jira jedhaniiru. Asumatuu jiranuu waan argatan irraa yaa'u 50 fakkeenyaaf qarshii 100 argata yoo ta'e sirreeffamaan tokko 50 kan mana sirreessaati 50 kan isaati. Sana walitti qabee maatii isaatti gargaara. Gaafa asii ba'u ogummaa kanaan dabaalamee bakka deeme sosochii hawaasa dinagdee uummata naannoo sanaa keessatti gahee leencaa taphachuu qabaa jedhamee waan yaadamuuf jechuudha. Leenjiin kun kan kennamu. Ijoolleen baay'een leenjii kanaan dagaaganii asii ba'aa jiran dhugaan siin jedha baay'een isaanii carraa hojii uummatanii jiru. Darbanii muraasni isaanii immoo nama biraatiif illee carraa hojii uumuudha deemaa jiru waan ta'eef hojii naannoo kanatti jalqabne hojii milkaa'ina guddaa nu buusee jira. Kana milkeessuuf dhaabbilee garaa garaa waliin hojjechaa jiraachuu siman hojii gaggeessaan dhaabbata Baawuzir Trading obbo Muhammad Said Gamasaaniin xiyyeeffannaa biyyattiin carraa hojii uumuu babal'isuutiif kennitee hojjechaa jirtu keessatti dhaabbatichi gahee isaa baachaa jiraachuu dubbataniiru. Dameen oomisha huccuu fi uffata carraa hojii uumuu keessatti gahee olaanaa qaba. Akka Itoophiyaattis industirii huccuu garaa garaatiin fedhii jiru guutuun biyyattiin hojii hojjechaa jirtu keessatti hirmaachaa jirra.